خير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا تي في إسلاما كجلو المنما خنين الدنيا تنرتي سنين دعوتن هندنو بك جرتنت نجاة في رحمني ربي اسم برا حاجه اسنين جنة. دعوتوتا تي في إسلاما تن سجنتا تيسن تن تربانتي قياتك اسني دياتو سجنتا درجوتاتي سجنتا واي درجوتا خيستي مرينو سجنتا fuulduree shabaabaa akkasuma waa'ee qeerroo keessatti mari'annu jechuu. Sagantaan torbaan kanaa amma eegalti. Sagantaa torbaan kanaa tan guyyaa har'aa akka wajjin mari'annuuf keessummaa kabajaatii TV Islaamaatii qabna. Keessummaan tiyya ta guyyaa har'aa sagantaa dargaggoota naa wajjin dabaaluun hanga xumura sagantaa tanaatitti naa wajjin turtu ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Naasir Hamzaati. كما ساعتين سندبرسا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. سجنتاك إيروتي سجنتا درجوتاتي أتلقى إيرو خيس جرتا تنافي أستي ولين تاني أكاد درجوتا خينا خانت وادام من نفسي أفيراتي نخبجيجا سجنتا تنرتي وأركمو خيتي في الدوغالة تومي سنجان جل كبرتي. بارك الله فيك سنين أكا قرتي براتي نوافيرو خيسني لغتوما أكا أستاذة تسونتاني ما شاء الله. إن شاء الله وان ربي نلافي سيقا وان أفان خير ربي حقنو قنو سيسيجا إن شاء الله قلتوما. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. إن شاء الله أستاذ أرى سجنتاتنا خيستي وانتي الرامريا نو ما تدورين قبلني دفنها كما dargaggoonni keenya illee beekuu qabanitti waa'ee dargaggootaa fi ibaadaa jettuurratti guyyaa har'aa kan mari'annu dargaggoonni ibaadaa wajjin haalli isaanii maal fakkaataa, warri nu dura dabre dargaggoonni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaboonni gaggaariin san ibaadaa keessatti akkam fakkaachuu turanii, nuti immoo warri nu dura dabran akkamii, warri ammaa kunoo akkamii waan jetturraa bal'inaan mari'anna. Wantiin sagantaa tanasii wajjin irra mari'achuu fadheef yeroo gabaabduu dura biyya teenya keessatti turtii taasistee akkasumatti dargaggoota hedduu wajjin akka wal qunnamtee abdiin qabaa feesbuuka keetitti ilaalu turre. Masjiida hedduurra deemtanii da'waa dargaggoota jaaramee fi dargaggoota haala adda addaatiin sossoohuu wajjin wal harkaatii kan turtanii. Tanarrattis bal'inaan mari'annaa biyya teenyaa fi ibaadaan dargaggoota akkam fakkaattii waan jettu mee jalqaba sagantaa teenya eegaluuf imalli ati deemte san maal fakkaata? Imalli Minisootaa Oromiyaa xiqqoo irraa gara Oromiyaa guddoo deemtee dhufte san maal fakkaata? Mee jalqaba irratti inshaallah. ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. duraan dursee rabbiin nagaan nageessee nagaan deebisee galanni rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Imalli akka nama tokkotti waliigalatti irra guddinaan hedduu bareedaa ture. Muuxannoo bareedaadhaan irraa fudhadhe. Daran akka gartee hojii guddaan eeggatu waan abdiinatti horeetu ture yeroon biyya ture. Jijjiirama hedduutu jira gara namaatiin. Dhaloonni amma jiru kun dhaloota naan hin beekne irra guddaan. Because nama tokko 15 duraan beebiyyara. Dhalootni ani beeku cinaan isaa biyya bahee jira. Biyya bahee jira irra guddaan isaa. Dhaloonni amma gizeen deebu nasimate kuni
maashaallah dhaloota takka akkaan an biyya beetti dhalatee takka amma osoon biyya jiru an gaafaan biyya bahu 17 takka ana umrii 17 dhalatee amma umriin isaa 15 akkasii jechuudha. So hedduu namatti tola ammas akka waan namni kun lafaa biqiluu si fakkaata. Heddummina namaa. Ennaa heddummina dargaggeessaa duwwaa. Maashaallah. Waan na gammachiise keessaa maashaallah. Wanni akkasii hedduu nama gammachiisti jiraachuun isaanii. Laakiin wanni hedduu na gaddisiisu irra guddaan isaa kuni kan baratees hojii dhabuusaa. Kaanis hamilee dhabee ni jiraa miti wanni godhuus hin jirtu. Gariin dhugaadhaaf hedduu fedhii guddaa qaban waa dalaguudhaaf waa jijjiiruudhaaf garuu opportunitiin isaan hireen isaan qaban isaan humna isaanii itti ilaalanii keessatti lubbuu isaaniitii fi namallee itti jijjiiruu danda'an hiree akkasiitu hin jirre riisoorsiin hin jiru. So kanaatu hedduu na gaddisiise. Karaa amantiitiin immoo maashaallah da'awaan ni jira. Laakiin akka barbaachisutti hin jiru da'awaan. Amma naannoo Arsii keessa gizeen ture wallahi da'awaan maashaallah ni jira. Gaafan zamana dura ahbash seenisan hedduu sochii guddaa jira sochii da'awaa kana. Amma moo gizeen nama hedduu dubbisuu ijoollee qeerroo karaa naannoo Baaleet fa'aa gizeenatti himan. Da'awaan eega gartee mootummaan kun dhufe sheekootiinis namu waan biraatiin mashguula ta'ee hedduu sochiin da'awaatis ni lallaafate jechuudha natti himanii. Ammas majlisni halaqaan ilmii kuni baadiyyaa fagoo keessatti yoo ta'e malee naannoota magaalaa kana namni jilbifatee miila isaa gaccabsee taa'ee baratu ni xiqqaata. Kunillee yaaddeessaadha akka malee. Hedduu namni xiqqoo malee akka waan xiinxalaa siyaasaa ta'e irra guddaan namaa. Ilmummaa namaatu. Ilmummaa namaa. Manguddoon, sheenii, darasaan, barataan, barsiisaan. Wallaalaan. Bakka si gammachiisaas laakiin immoo akkanumatti xiinxalaa amantii islaamallee osoo ta'e kana ol hedduu nu gammachiisa jechuudha. Ma siyaasaaf bakka kannutti amantiifis bakka kannee. Absolutely. Siigalee kanaafuu gaariidhaas garuu of eeggannaa barbaachisa. Keessattuu siyaasaan. Haala amma jiru kanaan. Akka malee. Maaliif hedduun ummatoonni amantii keessaa dangaa bahee achi bahee nama filoosofara hedduu adda addaa dhaggeeffatutu osoo jiru jibbaa amantii keessatti uumamtee maaliif amma nama islaamaa kana namummaan islaamaa kunu sababa siyaasaatii jeeti namoota inni jaalatu jira oduu irraa dhageeffatu sagantaalee isaanii hordofu jechuudha. Ganamaa fi galgala yaadni isaa haasawni isaa akka nama san jeeti olmeenii isaa bakki inni oolu bakki inni dhaggeeffatu wanni hundinuu deemee siyaasummaan ibaadaa nama ta'uufii jira jechuudha. So Karl Marx jaaniini nama sooshaalistiidha. Sooshaalistiisa. Maal jaani amantii hin jaalatu inni is atheist. Nama amantii takka illee qeebaluu miti. Amantuma takka hin qeebalu inni. Maal jaani amantiin tuni akka ilaalcha isaatti waan silaa namni tahuu barbaadurraahi nama dhorkiti. Nama daangeessitii jaa. Kanaafuu warri amantii azaaba faadhaan nama sodaachistanii hiriiran beeynaaf namaan jettanii jaa. So impose namarra gootanii fedhii teessan bakkaan gahachuudhaaf amantii tana impose namarra gootanii akkasii miti. Amma gariin nama filoosofara akkanaa kanaafaa sooshaalistoota akkanaa kanaafaa yoo hordofee dubbise amantiirraa fagaatu mala. Nama Oromootu akkanaati jira jechuudha. Warra amantii tokko hin qabne mulhida akka biyya tanatti atheistii jennuun warra sammuun isaa kuttee filoosofara amma keessaafuu qilleensa siyaasaa biyya keenyatti jijjiirameen wal qabate namni hedduun hatta
warra biyya bulchu gubbaarraa akkasumas warra siyaasaa xiinxalu tokko tokkorraa yeroo sooshaalizimii fi kaapitaalizimii waan akkana haasawanii irra hedduu namni isaa waabeeffatan maarkii kanaa jechuu namoota gaa biyya tanatti iskoola keessatti waa'ee isaatii fi kan inni ATST ta'ee fi konseptiilee isaan gadiin dhufan sooshoolojii keessattiin baradha waa'ee isaatii kana karaa kana fudhataniiti namni hedduun gizee akka nama biyya bulchurraa faa maqaa san hedduu dhagayan namni deemee namni akkanaa kun maali kitaaba san dubbisuun qabaa jee kitaabota namni san barreesse fuudhee dubbisa wanti gaacha keessatti arku irra hedduun waan amantii khilaaftuu faallaa amantii hedduu so kanaafuu siyaasaa keessatti bakka guddaadha kannee jira namni keenya tokko dirqamaatu isaan godhe karaa siyaasaatiin malee bilisummaan akka waan hin argamnetti tuutti takka karaa kana amantii karaa siyaasaa qofaan bilisummaan teenyaa fi nageenya keenyaa fi dinagdeen fi misoomni biyya argamaa qofa namni of ta'ee siyaasaan qaama tokko kan hawaasni itti haajamu tokkorraa laakiin san qofa irratti xiyyeeffatuun immoo salaataa fi salawaatarraa booda'antee halqaa ilmii baratturraa booda'antee namni hundinuu yoo siyaasaa ta'e abbaa siyaasaa ta'e eenyu naggaadeen eenyu barsiisaan eenyu barataan yoo namni hundi siyaasaa barate biitii takka siyaasaa qofaan hin jiraattu amma soosiyaalojuma keessaa daarkam nama jaamini jira daarkam kun maal amana nuti akka gartee fisiyaalojiin anaatamiitii jira anaatamiin qaama ilma namaa kana keessaa fakkeenyaaf akka digestive systemitti fudhadhaadhaa jira maal jechuudha akka biolojii keessatti amma fakkeenyaaf digestive system gara gartee gizee namni nyaatee nyaata daakuu jira nyaanni gizee daakamu tokko gara dhiigaatti dabra tokko gara sagaraatti dabra tokko gara gartee bishaan tahaa maal tahaa bakka hedduu adda faca'a so nuti jaa walitti haajamnaa jaa akkana jechuun isaa akka qaamni kuni amma fakkeenyaaf nyaanni daajes ta'uudhaaf harka si barbaachisa harkaan nyaatta ilkeetu daaka arrabaatu gargaara gama liqimsiisa bishaan irratti dhuyda bishaan kunis waan inni godhutu jira kanaafuu maal jaan akka inni amanutti akkuma qur'aanaa fi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gartee rasuulii nu dhaaman jechuu achumarraa fudhatee bar bakka barraa waliin fudhatee jiru ummanni kun gariin isii amantii hordoftii bar walitti haajamaa ilmi namaa amma nuti as teenyee sagantaa kana dabarsuudhaaf kaameraan jiraatuu qaba kaameraan lubbuu isaatiif kaameraan ta'u nama duuba dhaabbatee kaameraa kana walitti nama ogummaa kaameraa qabutu jira saatalaayitii qabaachuu qabna nama ogummaa saatalaayitii qabutu jira saatalaayitii kana dabarsuudhaaf nama horii qabu barbaadu qabna maallaqa barbaachisa nama maallaqa kana waan baatitti doolaara 7,000 ilaa 10,000 saatalaayitiin qoftiinu so maal jaanni namni lafa xaraguus namni gartee barsiisaanis barsiisaan tokko barataa malee barsiisaan ta'uu barataan tokko barsiisaa malee barataan ta'uu kanaafuu wanni dhaamachuu barbaade siyaasaan qaama tokko malee humna qaama tokkorraa taate malee qaama guutuudhaa miti kanaafuu siyaasaa qofa irratti xiyyeeffatee namni haga siyaasaan tuni gabbartii nutti taatu yoo hirriiba irraa kaanu abaluun maal jedhee yoo hirriibatti galuu deemnu nama santuu nu raffisa nama santuu hirriiba nama kaasa akkas ta'uu hin qabu yoo rafaa jeenii rafanii yoo kaa jeenii ta'uu hin qabu qur'aanaan rafna zikriidhaan rafna zikriidhaan ka'uu ta'uu qabu azaana rabbii dhageenye lafa rabbiin arraan tana maal narraa fedha waajibni rabbiin gaggeessuu qabu maaliin ta'uu qabdi addunyaan eegasoota dhufuu qabdi kanarraa qulqullaa'uu qabda jechuudha miti maal jee rabbiin baada a'uudhu billaahi min shaytaani rajiim waja'alnaakum ummatan wasaxaa jee rabbiin ummata jiddu galee isin taane ummata jiddu galee isaa isin taane fiinxalleeyyii mirgaatii isin ta'ina fiinxalleeyyii bitaatii isin ta'ina jidduu kanatti jiraadha addunyaanis aakhiraanis ilmiinis hundi wal cinaa deemti jechuudha takka dhiisanii takka wanti qabatanii jiru yaada gaarii gaa wallaahi ustaaza turtii gaarii akka biyyatti gootee dhufte abdii qabna
hedduu hordoffiillee ture. Biyyoo hedduu keessa deemtee kutaalee Oromiyaa kana Harargee, Arsii, Baalee kana Nuurul Hudaa eebbisuu fi akkasuma Sheekh Amiin fa'aa wajjin illee jila da'aa fi iyyaafannoo harroo fi sheekota gurguddaa maasha Allah sheekan gurguddaa argite Sheekh Musaa So'aalaa, Sheekh Hassan Adam, Sheekh Musaa So'aalaa, Sheekh Adam Tuulaa, Dr. Jeylaan. Sheekh Musaa So'aalaa qofaan argini. In turre sagantaa sanii. Sheekh Abdulatif Haramayaa argiteen isaan waliin turre, isaan hajjirraa waliin turre maasha Allah. Jazaakallah egaa turtii bareedduudha nutillee insha Allah. warra biyya yaade kana hunda rabbiin Oromiyaa qilleensisi qulqulluu lafa bareedduu san biyya nagee qabdu, biyya jaalala qabdu, biyya namatti hin haajamne rabbi subhaanahu wa ta'ala roobee fi waan hundaan if dandeesse taatee rabbi nu haa agarsiisu du'aayee kadhannaaf jechuudha. Insha Allah mee amma xiqqoo if booda asi deebiseetiin mata duree irratti irra mari'achuu kaane tana irra hedduu biyyuma nu geessiti. Namni itti haasoynu nama afaan keenya kana haasawutti haasoyna. Nama waaniin anaafeeti dubbannu kana dhagayu nama nu hubatutti haasoyna jechuudha. Nama afaan kun galuuf maaliif qilleensa biyya teenya keessa amma deemu jirutu mata duree tana akkaan chuus godhu akkaan filadhu na kakaase maaliif jennaan namoota hedduu yeroo biyyarraa dhufan Sheekh Amiin illeen yeroo hedduu Sheekh Abdusalaam Kadiir eega jijjiiramaa kana yeroo 2-3 as dhufanii gizee gaafannutti dargaggoonni hedduun akka qilleensi siyaasaa biyya keenya keessatti uumame kun nama xiqqoo ibaadaarraa if booda deebise namni bakka adda addaa godhatee bakka itti waliin gahee waa'ee akkamitti ooltee biitee akkamii bultee itti wal mareetu akkuma ati jette alaqaan ilmii namni bakka sanitti heddummaatu hin jiru keessaafuu namni nama biyya biraatii dhufee alaqaa ilmii taa'ee baratu malee qubataan biyyaa kasheekti san keessa jiru ilmii irraa hedduu fagoo akka jiru. Salaata jamaa irratti dargaggoonni hedduun akka mul'anne akkuma asiititti manguddoon hedduu maskiida keessa akka taate kana haasawanii kanarraa insha Allah bal'inaan diif keessa seennee haasoyna miif booda deebinee nuti akka islaamaatitti nama itti ilaallannu qabna. Warra nu dura dabretti ilaallan rasuula keenyatti ilaallan sallallahu alaihi wasallam khulafaa'oota isaatii fi sahaabota isaan wajjin jiran ka amantii tana oowwituu qulqulluu akka rasuula irratti gabbuute harka rasuulaatirraa fudhatanitti ilaallannaa jechuudha kitaaba rabbiitii fi sunnaa rasuulaa boodaati. Kanaaf zamana sahaaboo zamana rasuulaa dargaggoonni ibaadaa keessatti akkam turan akka ibnu Abdullah ibnu Abbaas faa jira, Ali ibnu Abi Xaalib faa jira, Abdullah ibnu Umar faa jira warra gaa taarikhni isaan kakaasu Ammar ibnu Yaasir faa jira akkasumatti Bilaal ibnu Rabaah yeroo amantii fudhatu san inni illee dargaggeessa ture. Mee xiqqoo nu yaadachiista zamana san haalli dargaggoota ibaadaa rasuula bira dhaabbachuutti maskiida kunuunsuutti salaata jamaa'atti hiffachuu irratti quraana qara'uu irratti quraana haffazuu irratti quraana barsiisuu irratti haalli yeroo sanii maal ture mee? Waan bareeda inni waan san dura ni duus deebisuu barbaadaa'u. Maasha Allah. Nabi Ibrahim alayhi salaatu wassalaam wakaana fatan yani. Akkasi. فتى يذكرهم يقال له إبراهيم جاني سورة الأنبياء خيسة دبتمو إبراهيم عليه الصلاة والسلام نما دكا كيسا توري غافا إني أمانة دعوة بعدتي ديمو أكسم نبي يوسف عليه الصلاة والسلام نما دكا كيسا توري غافا إني غرغرامي الراجل كبي إلى صدركا غرتي فتنمي واحد وخيسة دبروتي يحيان أكسمت عليه الصلاة والسلام غربات دكا كيسا توري خاراف أباب ساتي كمري تولا أولا تولي أكسما إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبا إساتين هاجا وان أججني ربي ست أوفين وان فيتي قولي راود وجان درجة جيسة توري مريم إسيلين هاتي عيسى عليه الصلاة والسلام إسي دبرو مرة جرتو ربي والفاي إسي أكا غرتي إسا قبطو ajaja baase rabbiin subhaanahu wa ta'ala. So amantiin tun akka waan dargagummaadhaan bareedduuti. Hawaasni tokko tolinni isaa dargaggoodhaan madaalama. Yeroo hedduu hegereen hawaasa kanaa dargaggoota. Dargaggoota laaltee murteessiti. Absolutely. Maaliif namni booru abbaan barsiisaan injiinarrii sheeknii doktoroonni namnummaa waa hunda keessattuu abbaa ta'uu taa'u dubraa fi dargaggeessa irraan tana waan inni irra jiru santuutu murtii boruuti.
waan boruutiif isa geessa wanni inni godhu jiru tuni waan boruuf inni murteessee godhu jiru jechuudha. akkasi yoo nama arrumaaf jiraatu ta'e deen nama kaayyoo hin qabne sun akkasi yoommoo nama kaayyoo boru jiraatee jiraachisuudhaaf kaayyoo qabu ta'e akka gartee ulamaan garii jettutti namni tokko amata torbarratti waan inni boru ta'u hubachuu dandeessa. akkasi Inna wani jechuudha. Amata torbatti namni waan inni ta'u yoo siif addaan bahuu dadhabe ammallee rakkootu jira jechuudha. Maaliif amma yoo ilaaltee jiraatte kubbaa namni taphatu namni ispoortiin xiqqeenyaan waan takkatti baha bara. Imaamu Shaafi'iin rahimahullah isaa dargaggummaati kan Qur'aan haffazee. Imaamu Bukhaariin isaa dargaggummaati kan haffazee. Imaamu Musliim akkasii. علي بن طالب يو صحابتي ديبنيس نمني يسرى تقان هنجرو رسولتي إسا وقامة تخلانيتي زمن دكنا سن خيستي إفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم راب إفتسن فؤلته جو أصونا نوني سر جروسون هندنو ورعقلي كابو غرقدتي ورعقلي ميكا من قدوم ميكا هيوتني ميكا سلا من قدوم بيا جامتو ورقرتي بيتك أبدو جام أصو جرو ربين ilmu amata khudanii amansiisee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kanaaf irralli akka dubbatamu isa godhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ummanni sahaabaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam yooniif akka quraanni isaanirraa bu'uutti dhagahuu barbaadan qara'uu barbaadan Abdullah ibn Mas'ud irraa qaraa jeen yoo ilaalan miilli isaa akka malee gartee haphiidha garumoo gaara Uhud kanarra ulfaatudha jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam ratban yani akka quraana jiidha akka bu'eetti yoo Abdullah ibn Mas'ud irraa dhageeffadhaa jeen Abdullah ibn Mas'ud ni rasuulli sallallahu iqra alayhi وكيف أقرأ عليك والقرآن أنزل عليك جين رسول عبد الله بن مسعود يا رسول ربي نرك رجين قرآن ربي يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكمتين سنرتي قرأ هذا قرآني سنرتي بويجرون قرأين الرتي أحب أن أسمع من غير جين إنما انتهين الرأيهم جارداتي من الركر جين يا عبد الله بن مسعود أقصدك رسول صلى الله عليه وسلم درجة قوتاف كيرو رافبك قدا خني رسول صلى الله عليه وسلم إسانا خرتي أرجع برند برجولي رسول عليه الصلاة والسلام سنرام ديبيتي عبد الله بن عباس اسمه يا رسول الله يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك جين يا قربا جلال علمون يرون درجقماتني يرو برباچستو چمتو نمني واهبتو راف وابرتو راف وهون دخيستي غرتي يرو برباچستو تهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرسيس الراي خانا ما من قدو دان يا ابو لخوتو سين برسان جاني نما يبقى خانا تلال غربا غرتي يا بي تكرر ولنجران إمال الرولين ترانا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس مو عبد الله بن عمر عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس سو مال سيجر سيسا وقان إني خيسا جرسون وقا سقل كسي ونية هو بحر هذه الأمة نما قرتي علم تفسير قرآن برتي بربادمتو وصو عمر فن رسول الدعاء قدف اللهم علمه القرآن تأويل اللي برسيس رسول ربي دعاء قدف أكس مال راقريف بشان وضوء رسول صلى الله عليه وسلم بشان وضوء رسول قبيس تريجو نيوبة رسول الله عليه كانت وصو رسول لي أفاني واتكين قافني أكيكم رسولا تكبيفم رسولا حالوتم رسولا عليه رسول صلى الله عليه وسلم الراكرة والرسول بربادو يجو هاجس تكفيت أم ربي خنيف ما شاء الله خنافو أكملي فتنو في علمي برجو في دينا خدموا خيستي هدودا فتنو تران من قدو اللي نجرتي أما من قدوني زمن سني هدو تجري تاغرتي وريغا قدا إسلام وخيستي خفلتي سو قامت سجنتا درجو دهان كانف تمام قدو قافوا سجنتا من قدو رتيافينا إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا وان غرغدو خاستي كابتن أما برا دوبچورانو جراماس حتى أمتما إبامي كدراهو أصحاب الكهف ربين درجوتا
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى جي ربي سبحانه وتعالى أمة قرتي فدي إسانيتي في جلبي فتين أما اللي شورر كيسومان موتومان إسان شورر كيساترو إسان أمنتر إسان إفدوان ديبسين ما شاء الله درجة جهم أتربى كاسي يوفدن سريتشا وجي سديت جامع ولي قلامتي كاسي ربي سبحانه وتعالى osoo mootummaan zaalimni jiru kanama ajjeesu kanama dhabamsiisu san keessa dhaabbatanii rabbiin haqaan gabbaramaa ta'e tokko khabiraa hin jiru nuti bannee dhabamne malee karaa kanarraan deemne jechaa jira. Masha Allah. Amma kana wanni fidee fi amma yeruma hundaa hoo namni muslimaa ni mokkorama. Mokkortirraa namni muslimaa qulqullaa'u jechuun inni gaafa jannati seenee jechuudha. Wanni ati addunyaarra jirtuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا برو النمان جرينيا في دو اللي أمنيف جا ربين سبحانه وتعالى خانا خيسة ربين الذي إسا خلق الموت دعا في والحياة جرينيا اللي أمي أكسمت أماس ليبلوكم إسن لالو في إسن مكرو في إسن ربين جيسي مكرو إما سيقول كل ليسو في إما مربين أبسك أبدا في أبسهن أبدو خي ربين سلالو في مالف ومن الناس من يعبد الله على حرف جنبه إلمنا مرة بر نما ربي خنت أنا فرت ربي قبرو تجري بقى لابته إيه يونا أنتانا شمانين بافدا جي إيجا ربي قبر خانا أما فكينا فرود أما بيجينا سرقو جرابر سا أما تدبريس نموي وانا أما سموي وانا أما سموت ما خون الراجل جرام خبر عرفو جنة معلومة دوائن تشيكوتين دليدو معلومة إسن إسلام ما أنت سنبوان كبدو شيطاني وانا كناس توسوس صح بك أبو أمنتم ما أنتم نسرين متي نوتي خلاص أمنتي برا وان برا قبرو سين هاجا شيطاني نمججيسو والله فتنة كسيتين صدار أن لبوتي في هواسها فجتشو والله ربي سبحانه وتعالى إيرانو هابرارو أستاذ خيني هدو قالتهم جزاك الله خيرا قبتي ببريدو خاصني مريتشا جرا دوتو تي في إسلاما كجلو المنما خن هوردو فاجر تن قبي درقوتا تن ترباني تقوياتك إسني دبرتو قبي تنرتي وانتي إرتي والمريتشا جرو درقوتا في عبادة ما تدوري جتو جلتي أنا في أستاذ ناصر حمزة بلنان قبتي لي هدو خاصني إرتي مريتشا جر فلودرا سكنمت التفوف إن شاء الله أمامو يرو بقولنا بهني تجي بقولنا جبابا بهني ولت ديبنا بقولنا جبابا خنا وجين ترتي جاري شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته تي في إسلاما كجلو المنما خن هردوفا جرتن قبي درقوت هاتي تن تي في إسلامات الرئيسني دبرتو قبي الراخيست متدورين تين درقوت في إبادة جدي أستاذ ناصر حمزة وجيني ترتي غاري تاسي سجر بقولنا دورة درقوني زمن الصحابة أكم توراني درقوني زمن خينيا مو أكم توران بيتينيا جرم السياسة أما جرو خنا وجي والقبتي درقوني خينيا لقوم مسكيدة لهاتني عبادة حركة مرقات قبتني جرم وانجتو خاصات توري بقولنا بودره قبتيله تنافي تنتنفكات خاصاتي هنقت أمور سجنتا تناتي وجين توران أفير راخينيا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أستاذ ما شاء الله بقولنا دورا قبتيله ببريدو خاصو توري جل كبرت يرو بيزيارتي هنكنا تا حواسا خيس جرو خندرغوتا خيس جرو كم ولي غلتي كلين سم بي خيس ديم جروتون أمتا أكميت غما راسا جرا
rahaa soine deebinee immoo if boodallee nu deebistee zamana nabi Ibraahim irraa ambiyoonni hedduun zamana dargaggummaa isaaniititti rabbi akka isaan qoree risaalaa isaatiif isaan qopheesse dargaggummaa isaaniititti wantoota adda addaa irraa tiifamanii qaramaa akka guddatanii fi addunyaa tanaaf warri seenaa hangana hin ja'amne dabarsee deeme hundi nama dargaggummaa isaatitti fayyadamee ta'uudha nu ibsitee turte jazaakallahu khayran akkasuma gaa rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaa qulqulluu keessatti سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جاء تربة ويا قادسة عرشي قادسة رحمة ملي قادسني تكون جرة إسانيف قادسة سخيسة رسول ربي الشاب نشأ في عبادة الله جاء أسدي بن الله رسول ربي تربة وياك يا ما ربي ويا قادسني جرة إسانيف قادسة سخيسة تكو درجة عبادة ربي ترقدته this is guarantee جتشو ويا قيامة عرشي جلتي سيقاد ربي هركتشوف جزي نمني هندي عدد دلي ساتي دفك ساتين وكان فمي دفك ساقي سدابتو خا أدونتون تاكو تكا سوري تينير رفتي سمون المناماتون فلق جدتو قياسا قيا نمني مالي في يا ربي خينيا عذابت اللي ندربتو رفتيتو ممورتين جدو تقوتي بكتنا نوف نجي نمني حوصا رب سبحانه وتعالى درجة عبادة خيسة جدتي وقتي درجة جمتنا تعا ربي خيسة دبرسه رب سبحانه وتعالى قياسا قادي سجل خال سنكو فهمت يا أستاذ خين أما اللي درجة عمري إسات درجة جمتنا خيسة قام ساتر حرامي في واهندتي سه رب سبحانه وتعالى جزي إني موجود دوت اللي قوة خلنا تاريخ يدوت وأتشنا ما جيسا مي درجة جون إسلاما ربي تليهاتني عبادة خيس جرات شوف مالتو إسام برباجس مالتو متجاو في كبا جتمي duraan dursee dargaggeessii fi akkasumatti dubartiin takka amantii isiitii hatuudhaaf murteessaan haadhaa fi abbaadha. Abbaan gaafa fuudhu haadha ilmoo isaatiif haadha taatu fuudhuu qaba. Haati gaafa heerumtu abbaa ilmoo isiitiif abbaa ta'u fuudhuu qabdi. So kun hundinuu akka malee barbaachisaa. Wanni ilmoo rabbii sodaattu nama jidduu argamsiisu guddaan rabbuma. Haqa jalchuus haqa jallisuus rabbuma. Garuumoo rabbiin sababa nu godhee jira. Sabsachuutu jira. Sigalee nuti ammas yoo saatalaayitii kana sababa hin godhanne sagaleen tun ofiif ol baateetuma hin baatu. Rabbiin karaa mijjeeseeti karaa kana gartee karaa ittiin fagoo itti dhiheessu rabbiin nu laaffise. Kanaafuu wanni nurraa eegamu duraan dursee haadhaa fi abbaan isaanummaanuu dhugaa rabbiin barbaadu san barbaadu. Rabbii waliin qulqullina qabaatu. Fakkeenyi manarraa gadee gala. Isaan fakkeenya gaarii tahuu ilmaan isaaniitiif. Ofii jimaa qamaa shiishaa dhugaa waan garii dalagaa fakkeenyaaf. Anamma fakkeenyaaf ijoollee tiyya dura taa'ee shiishaa fi sijaaraa arsaa. Shiishaa fi sijaaraan arsiin jechuun ijoolleen itti faallaa ta'a. Wanni ati jettuu fi inni hojjetu wal faalleessa. Ilmi namaa hedduu jecha osoo hin tahin gochatti amanaa jechuudha. Amma khaasatan ijoolleen Qur'aana hubattee hin beektu. Hadiisa hubattee hin beektu. Garuu gocha keetirraa Qur'aana hubachuu dandeessi. Yoo ati nama Qur'aanaan bulu taate. Jecha keetirraa Qur'aana hubachuu dandeessi. Maaliif Qur'aana dubbisanii hubachuun umrii isaaniitii miti. Yoo Rabbi laaffise malee. Tokko sani. Lamaffaan ijoollee xiqqeenyaan barsiisuu. Barsiisaa ijoollee tana agartee aqiidaa isaanii aqiidaa qulqulluu irratti isaan guddisu. Uummanni zamana dur keessatti barsiisaa tokko osoo ilmoo itti hin geeffanne ni qoratan barsiisuma kanaahu. Barsiisaan kun nama akkamii? Sigalee nama kijibu, nama badii dalagu, nama gartee nama zallamu, nama amaanaa namaa nyaatu, nama haqa dubbatu moo nama walitti duruu kana hunda hubatan jechuudha. Maaliif addiinu amaanaa jaanii miti.
خنافو فانظر من تأخذون إمام مسلم والنساء خيستي شرح مقدمة إساء خيستي كسجا خنافو برباج سالا سن برسيسا غاري الموتيتيف بربادون maaliif akkuma gisee kubbaa ijoolleen taphatu koochii irra bareedaa kajoollee tana gartee iftura baasuu danda'u qaceeloo qaree mul'isuu danda'u qaree san barbaadda maallaqa irratti baastee jechuudha. Kunilleen akka malee barbaachisaadha. Kaan immoo gaa hiriyoota bakka isaan oolanii akkasumatti naannoo isaan galleen murteessaadha. Naannoon ijoolleen galtu yoo ganda waa hatuu, ganda namaa cabsuu, ganda namaa balleessuu waan san barachaa guddatti jechuudha. Paartumaa fi mana farshootii fi naannoon itti galtu kun dukkaana farshoo gurguru heddummaatuun paarii gartee halkanii irraa achitti godhamu sun kun hundinuu dhiibbaa ijoolleen achi waan kana argaa guddatti dhiibbaa inni godhutu jira. Tura keessatti illee yoo ammallee godhuu baate tura keessatti dhiibbaa inni godhutu jira. Illaa nama rabbiin rahmata waliif malee. Haa jennu akkasuma rabbiin gisee fedhees garii kanuma ganda gartee masgiidaa fi ka'abaanii fi khayrii meeqa jirtu achi keessa rabbi jallisa. Garii kanuma gandee ganda fir'auna dhalatee guddate kanaatu rabbi isa qajeelcha duuba. Akka Nabi Muusaa alayhi salaatu wassalaam fuudhee rabbiin harka Nabi Muusaati guddise harka fir'aunatti guddise jechuudha. Aasiyaan haati mana gartee fir'aunaa namticha ana rabbiin keessa nagabbaraa jedhu isa jala teesseeti jannata rabbi ijaaratte. رب سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وامرأة نوح جارتي نبي نوح نبي نوح في نبي لوط إمو ورا جلتا أنا ما أقول ربي فدي سبحانه وتعالى إساني في الله فكين يقول فكين ورا جلتوتا دبين والما يرو غرير سيموكروف أتوما غاري كأجيلا خنا ilmoo jalloodhaan rabbi si mokkara rabbi nama mokkarini maaliif obsa keelaala rabbiin maaliif nama biraati siin mokkara rabbiin sanamni kun osoo salaatu osoo salaachisu osoo azaana godhu osoo qur'aana qaraasisu osoo ofii hadiisa namatti himu ilmaan maaliif jallataa lakkii boo dubbiin sheekootiin ofiifuu jalloodha saniif ilmaan jallata faaja gariin namaa bira waan shayxaanni garti isaan shayxaana dhoowwan shayxaani ilmoo irraa faa kafarta jaa kalaamu qawmina kalaama ganda keenyaati abbaan min jiru akkasi namni harree dadhabee gurboota rabbahaa akka jansan abbaan isaa sheekha duraatee shayxaanni abbaa dadhabnaa ilmoo dabree jani tonilleen excuse waan taatu miti so khan ilmiidha ilmii qabaatuun akka malee barbaachisaadha maal ja'an namni rabbii beeku ربي سبحانه وتعالى ألفنا إني إسام مليسان ألفي سودان دا قدي سودان دا هاقوما قرتي لينج أتوكو هاقم تكنا نميد آيو بيتي هاقسمة تكفرائي دي ربي سبحانه وتعالى إتاتني إساتي هاقم تكا قد دارا يو بيتي وان كتاتي إساسا سيتي سبتشي سراني فقاتا ربين إنما يخشى الله من عباده العلماء جزيجو علماء وان قردتني أمر إنساني أما تدبتها تأصون تهيني علماء جتشون بيك حيو بيخا جتشو وانتي وان أمر ربين أمر وانتي كان نسوداتو علماء إلاجي مالف سوداتني وربيكم سكبوجي مالف بيكم سيخوني سودا ربي تسيجيسا ستيسا جتشو العلم يحرسك والمال أنت تحرسه جهل بيكم سيتيسا قبين مؤسسة أبدي نعم أما لما فرسول الله نودامي أكما حديث بريدة خيسة رسول الله عليه السلام نمني خوني بكما فكاتي بكما أولي فكاتا جانا أكا فكينيا في نما غرتي شتو غرغروفي نما منا سيبيلا دلوغ منا غراجا دلوغ رسول الله فكينيا نوخن يو تمتو بيرا تيسي يو نما تمتو بيرا ريتي osoo sibiila tumuu takka osoo waa diddibuu takka osoo ibiddaan gartee lahamaa godhu ibiddeen itti lahamu san osoo hin beene huccura si buute si gubdi. Takka ammoo atuma gisee oilchiinchi godhatu makiinaa garaaja gisee dheetu. Makiinaa kana mee naa tolchi jetta abba garaa nama makaanika garaaja tolchuun. Aboo assalaamu alaikum jee harka si fuudhaa bara. Harka isaa kun maal qaba? Zeeta giraasoo faa ooyila qaba gugurraacha kana harki isaa gurraacha atis si gurraacha irraa dibateetu takkaamuu nama kasara gurguru bira dheeti assalaamu alaikum sinjaa takka nama qalama dibu bira dheeti takka nama gartee mana daakuu qooshaa maal daakuu jiru bira dheeti. Eessaa akka dhuftanii beekamtaa jechuudha magalattuu. Maali amma nama shittoo gurguruu gisee bira dheeti urgootee as deebita. Taayiwaan amma bakka shittoo qofa yoo seente mana moola shittoo gurguru. osoo hin dibanne hin baatu fakkii mee tanaan ifi ilaala jettaa min urgooti jetta maali
saahibni bareedaanii fi saahibni gaariinii fi saahibni badaan akkasii jira Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu dargaggoonni keenya bakka oolanaa fakkaata. Amma TV kana jechuudha. Chaanelumaan kunu yoo as gubbaa nama TV Islaamaa namni taa'ee dhaggeeffate amma naafatti marraa soo jira. Waa'ee dargaggootaati. Waa'ee dargaggoo waa'ee Islaamaa keessatti gahee amantiin keessatti isaan qaban bu'aan isaan gartee lubbuu isaaniitii fi akhiraadhaaf buufachuuf ta'an isaan dubbachuu jira. Yoo amma chaanala biraa waa'ee Rabbii fi Rasuulaan dubbanne dhaggeeffatanoo chaanaluma san fakkaata. Waanuma san namni qicataa jechuudha. Kanaafuu nama isaan bira dhaqan nama isaa waliin oolan keessattuu nama isaanirra beekumsa guddatu nama imaana isaanirra guddatu nama dubartii hijaaba heddummeessitu dubartii quraana heddummeessitu ta dhalaa jechuu ta dhiiraatiis nama masgiida naanneessu salaata shanan isaa yaadachiisu namoota halqaa ilmiitti hoggayyuu hariiroo qabu ulamaa wajji hariiroo qabu ulamaa hiriyaa godhatuun darasoota hiriyaa godhachuun sheekootii hiriyaa godhachuun maaliif ummata kanarraa waan gaarii dhageessa akkuma nama shittoo san jechuu maali nama gaarii nama shittootii fi nama imaana qabu rabbi rasuuliyoonni keesseef ka imaana qabu nagi jedhofte abuu salaata azaanuu jiraate haa salaannuu si yaadachiisa ofillee ati salaatuu baatu meeniin salaataa sin jaa salaatilee sin jechuu baatu jechuu atu fi qaanfachuutu dhufa peer pressure waan jedhamutu jira si galee dhiibbaa saahibni sirratti godhutu jira yoo saahibni kee nama hamataate atis wajjuma hamatta walumaan hamatta jechuudha yoo saahibni kee nama zinaa heddummeessuu dubartuma faarsuu feesbuuk isaa irratti wanni ni maxxansu wanni ni dubbatu wanni ni haasoo waanuma addunyaa yoo taate waanuma gartee maalaayaa ni taate atis suutuma suutaan osoo hin beene aboo dhiisii waan akkana haraami osoo jettuuni ganda sanitti farkita aboo ati isa siif hin galtuu dubbiin badawoo sin jaa jechuudha. Ati badawoo sin jechuu kana jibbaadhaaf akka inni fadhu san taata. Maaltu jira gizee soosiyoloojis barattu ta'ee takka ammoo barumsa kanaa gizee baratu sense of belonging to fit in waan jedhamu jira waan ati gartee jaruma kana fakkaachuuf arrabuma isaanii jalaa bahuudhaaf tuffii isaanii jalaa bahuudhaaf amma kun yeroo hedduu asitti argama. Isaan taatee keessattuu biyya western kana keessatti amma fakkeenyaaf ijoolleen teenya barattu ta madarsaa nu barsiisnu jechuudha. Aboo ni rakkannaa afaan hin jette jechuudha. Rifeensa amma yoo isaan akka normaalitti ciratanii mana barumsaa dhaqan guruppii sadii jira suula kana keessa. Guruppiin takka guruppii gartee akka gartee nama gartee beekatti ilaalamtu. Amma fakkeenyaaf maal jaaniin hariifochi jagabbaachuun jechuudha. Ijoollee hariifa warra galeefi jira warra jaaniin tokko jira. Suni amma fakkeenyaaf meebii tas jaara arsituu ta hashiisha arsituu ta kofoo lafarra shorreessituu ta faashina kophee amma arrabaate hunda gartee deemtee warra bichisiistu takka bitattu rifeensa kana gartee adda gootee gartee hundi jettu guruppii lamadaa jira. Guruppuma uskuulumarratti gartee fokas goote maal jaaniin san nardi jaaniin ta dhamaateetuma uskuulaan dhamaate jaanii arrabsan jechuu akkasitti. Takka jira ammas akka badawatti fudhatan jechuudha. Ta uskuulaattis akkasitti bakka lamaan tanaa hin jirtu. Hin jirtu jidduma tana jirti. So guruppii tamiin jeentu beesin jennaan nuti guruppii kuul jaanii san gartee. Mutatawwira gubbaa san taksila hariifat san san fakkaana kofoo isaan qaqqabduufaa tuttu'a isaan qaqqabduufaa warra dararee bichisiisa rifeensa kana gartee barra kanaa jira jechuudha. Maali ma kun hundinuu ijoollee siraan mana barumsaa bakka isaan keessatti iftahanii jiraatan nama ta'anii osoo hin taane ijoollee fakkaatuuf osoo hin taane akka rabbiin isaan kalaqetti rabbii fi rasuul isaan ajajetti ijoolleen jiraatuudhaaf keessattuu dhaamsi guddaan qabu hawaasa musliima western jiruuf hawaasni keenya walitti dhufee haayiskuul mataa isaa qabaatuun kolleejii mataa isaa qabaatuun mana elementarii mataa qabaatuun bareechuudhaaf kun barbaachisaadha. Kuni as qofaa miti biyyatti illee barbaachisaadha. Kun hundinuu ijoollee teenyatiisaa jechuudha. Maashaallah jazaakallah baarakallahu fiika. Wallahi qabxiin yoo keessa seenan keessaan bahanii dargaggoonni akkuma addunyaa tanarraa lakkoofsi isaanii hedduutitti haajaan isaaniitis hedduu fadhinnaan isaaniitis hedduu amalli isaaniitis hedduu waan dargaggoota kana keessa seenaniin fixan silattuu gaammame xiyyeeffannoon kara biyya teenyaa gataa deebinu meemma waan jalqaba ganama duraa xuuynee irraa olu taallesan biyya teenya akkumaan dhageeyama reefu niin tuttuqe irra hedduu qilleensi amma deemu jiru kun dargaggeessa hedduu ibaadaarraa fageessu anniin dhagee
ati immoo biyya dheeyxee qaamaan arkitee dargaggootaa wajjin waan adda addaa arkitee dhufte. Wanti jirtu akkuma atuu kaastee ilmi namaa kun hundi polotishiyaana takkan siyaasii ta'e jechuun nama siyaasaa xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan deemu kun hundinuu wanti inni harkaa qabu siyaasa. Rabbi kadhachuun hin jirtu akka waan siyaasaa amma jijjiiramtu tana ilmummaan namaa rimootii qabaatee kaan achi kaayee kaan as fuudhuutitti ilmi namaa kalimaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessa dubbate sangaa gaafa fuula dura irraa deebina tu'ti ilmulka man tashaa'u wa tanzi'u ilmulka mimman tashaa'u san nama muslimaa hedduu irraanfate jechuu kanama muutu kanama shaaru rabbi ta'uun gizee wallaalamte namni bakka sanii if kaasee ilma namaa sigaltee ibaadaa godhatee xiqqoo malee namni nama abbadutti hin geyne jechuu keessaafuu nuti gaa ergaan asirraa dabarsinu ergaa qeerroo biyya teenya san laallattu qeerroo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa humna dargaggummaa kanneef warra yoo fiige akkuma mootummaa amma duraa firraa itti duulanii hucciisanitti ummata yoo fiige bahuu danda'u ummata yoo ari'ee qabuu danda'u ummata yoo ergan ergaa tolchu yoo barate barnoota tolchu yoo waa qabe waa qaba tolchu ummata yoo biyyaan hooggana je hooggansa tolchu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam isaan kanaan mujtama'a jaare warreen fiichara hawaasa kanaa jaare akkuma ati jettetti manguddoon teenya akka jettu hawaasa kana fuuldura isaanii laaluudhaaf jecha fuuldura hawaasa kanaa beekuu yoo barbaadde dargaggoota isaanii ilaalii yoo dargaggoon hawaasa kanaa masgiida jiraatte hawaasni kun hawaasa mu'minaati sharrii hedduurraa eewalam yoo dargaggoonni hawaasa kanaa bakka rabbiin hin jaalanne jiraate sani wanti yahudaan feetu wanti ammallee warri siyaasaatis haa ta'u warri adda addaatis jaalatu jechuudha. Tanaaf yaa ustaaza keenya mee qilleensi biyya teenya keessa amma dhufe kun dargaggoota masjiidarraa fageesse. Walamaan gizee dubbattu qeerroo teenya takkaan dargaggoota keenya ka biyya jiru kan uffanni isaanii tolu uffanni isaanii uffata islaamaan fakkaatu rifeensi isaanii rifeensa islaamaan fakkaatu haalli itti haasawan haala nama islaamaan fakkaatu deeminsi isaanii deeminsa nama islaamaan fakkaatu bakki isaan oolan bakka nama islaamaan fakkaatu gizee gaa akkana jennu dargaggoota hunda jechuu miti irra hedduun dargaggoota qilleensi biyya seene kun mashghuula isa godhuudhaan namni sababa qilleensa kanaatti barumsa dhabu jira hojii dhiisee gattaa'u jira wantoota hedduu tanaaf hawaasni kuni rakkina akka hawaasaatitti keessa seenu kana keessaa akkamii baana waan jettu irratti osoo goolaba godhan akkuma jaanitti amma biyya teenya keessa mootummaan illee gizee dubbattu numa dhageenya nisbaa namoota miiliyoona 110 qabdii biitti teenya namni miiliyoonni 60 dargaggootaa jiran parsantiin 66 population takkaanuu baay'ina ummata Itoophiyaa keessa parsantiin 66.7 nama dargaggootaati jiran nama amata 25 fi 30 jiru. Qabiyya tana dakka godhee fixuu danda'u nyaatee qabiyya tana rabbi boodaan humna isaatiin beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin eewaluu danda'u warra akkanaa kanaatu heddummaataa taniif biitii haala adda addaa keessa seente jechuudha. Kanaaf hawaasni kuni dargaggoonni kun hawaasa kana sheep godhuuf siyaasaa karaan adda addaa itti heddummaate kanumaahuu tasgabbeessuuf akkasumatti ibaadaa irra deebi'anii rabbii wajji wal quba qabaachaa siyaasaas oofaa nama isaan ajajuus ajaja rabbii boodaan yoo ajajni san ajaja qur'aanaatii fi hadiisaa hin faalleessine fudhachaa dargaggoonni keenya haalli isaanii akkam fakkaachuu qabaa amma ibaadaan isaanii akkam fakkaachuu qabdi gaamata dureen guddoon ibaadaa fi dargaggoota wanti hanga amma irraa haasaa jiru cinqii tana keessaa bahanii yoo karaa rabbiitiin dhufan ibaadaan tun akkamitti isaan eewalti waan jettu irratti goolaba godhannaa jechuudha inshaallah tufuuf. Dhugaadha biitii beektaa akkuma qubsuma isiitii fi naannoo isiitii fi haalota isiitii wal dhabdi biitii hundi naannoo akka naannooma adda addaatti wal dhaba keessattuu naannoon baadiyyaa gizee ilaalu immoo
amantii barachuu keessatti majlisni akkuma dursanitti numa jira. Baadiyyaa keessa. Hagaan an arkee fi kana. Ammallee safuu fi kabajaan sheekootii akkasumatti jira. Hara magaalaa kanammoo hin beeku hedduu nama dhibaa. Masjiddan hedduu yoo dheetus nama magaalarraa nama baadiyyaarraa galee kanaatu qaariyaa jiru kanaatu hedduu amma masjiddan ani dhaqee arge keessaa namni hedduu magaalaa kanarra kanuma baadiyyaarraa gaggalee kan turre qaba. Hatta barumsa gartee idileetillee waa'uma hedduu keessattu jechuudha. Kanaafuu kuni gaafii guddaa natti yaanu maaliif yoo anjoo jechuudha. Deebisaan gaa namni tokko العلم من المهدي إلى اللحد جاء إمام أحمد رحمه الله برمسي غافة هاتي تي سيدسي دودر سيبات دترا إلى قبري سنتي لحدي سنتوتي خنافو برمسر نمني درومي ني هونجي ماليه ملكوني نمني برمسر هين هونجو تقولين وقل ربي زدني علما جي ربي سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام واني إني خلاتك أبين يامتي سياسة دامتي سياسة دام تفقوا في نقول دامتي أتي علمي لغاسا فهمنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم بر الدنيا وجود رابر متين بين ولا يمانتنا الدنيا وجود رابر رسول صلى الله عليه وسلم مالف الدين النصيحة أمنتين توني تولينا يا دودا تولينا يا دودا كذا جامور كوي تولين نخوني صلاة ما في صوم ما في حج ما في قرآنك أرأو ما في تنا سلاني نتي سلان نبر خايون إسا نتي ربي داف أججمو قرومو خيستي معنا مالكبا مسجد الصلاة حواس تقوم تيسو حواس ما جرا حركة أجتي أجرتا سلاني جماعة تقوم خبيكون سكابو أجتي أجرتا خولا لك أجتي أجرتا أمة أداداتين والقنم تجتي أمة خنا هريروتي إمسيتي تقوم ما خيتين أمة خنا جراچو جرو جرين زكان صلاة اللي هي قبدي يوم مسجد الأفتي ركتا خي هوتي زكاة كابين قبض راخنيتا أدو بياتي في بر ميديان قدان توكو مسجد ما بر نمني مسجد وانت كافورة تمالي أمسي قدان مسجد مرة خنا ما بر أمالي نمني مسجد الأفتي وارد جا بر وان جرو جرين يسا الدنيا في آخرها ساتهم بر اسم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خنافو مني مسجدا هوسبيتال اللي تريبر بكتنا ولا أنا متريبر رسول ربي صلى الله عليه وسلم واي ميليتري خيستي هوغاناتوري واي بولكين سبيا خيستي هوغاناتوري هوغانتون خنون دي مسجد ربي خيسل لينجيني قبان خلاص مسجدني مدينة سن جامعة صحابوتاتي جن يونيفرسيتي صحابوتا تيسان أتخيست أخلاق غاري برتني بهن صح حلقان إساء رسول ربي ترى تاني برتن إجزي ورانا أتشراي وراني لبسامي بوبان أتشرا غيفمو تورتي زكان مسجد تولك أبمتي بيت المال مسجد خيس توري أتشرا رابسمو توري سلاني جماعة صحابان تولد دفتي مسجد أمر أمتا خناه الرهدون أمرين صحابوتا الرهدون مسجد خيس تراوتمو تورتي يجو صح كان أفهمو نجرو ilaalchi sheekootiidhaaf dargaggeessii keenya qabuu fi ilaalcha nama siyaasaa barateef namni qabu dachiisame. Wanni nama gaddisiisu ilaalcha siyaasaa qabu kana nama siyaasaa hubatee barate kana xiqqeessaa jechuun jennuuti. Abadan shari'aan islaamaa wa'aati kulladhii haqqin haqqahu jetti. Nama hundaa'uu haqa isaan malu. ulfina fi khabajaa isaa maltu khanniifi jetti hatta osoo kuffaara illee ta'e osoo islaama illee ta'uu baate rabbiin subhaanahu wa ta'ala haadhaa fi abbaan keessan osoo illee kuffaara ta'anii osoo illee islaama ta'uu baatanii haqa namoomaa isinirraa qaban san waan walii gala beekamaa ta'e irratti kan aadaa fi safuun qabdu kan amantiilleen qabdu san irratti waan isaan sirraa eeggamu san godhuu fi waliin jiraadhu jechuu jira. Kanaafuu hawaasni keenya xiqqaa guddaan wanni hubatuu qabu yoomiyyuu amantiirraa fagaatuun cimina siyaasaa siif hin dabaltu.
amantii jabeeffatuun cimina siyaasaa dabalfata. Maaliif amantiin siyaasattiin haajamtu siyaasaan immoo wallaahi thumma wallaahi siyaasatti haajamti. Amantiitti haajamti siyaasaan. Siyaasaan yoomiyyuu amantiirraa duroomuu hin dandeessu. Yoomuu ati immoo siyaasarraa ani gartee waan hin barbaadu hunda gaafii fi deebisaa as keessatti hin fixadhaa. Bar siyaasaadhaa miti biyya bulchu. Waraanni tokko dirree waan namaan nan jabeetaa. Ana qabee aboo naan jee bar wallaahi naan jee nuti qawween biyya bulchu jira nu fakkaate malee naan jee warri biyya bulchu abbootii amantiitii fi manguddoodha naan jee. Hoggoo hawaasni nutti hee isaanit dheessina. Wanni qeerroo fi dargaggeessallee nurraa qabbaneessee qabu warra abbootii amantiitii fi manguddoodha jee. Kanaafuu yoo namni faaqidu shay'in illaa yu'ta shay'in jaan namni waan qabaanne waan namaa kennu namni yoo qabaate namaa kennuu dandeessa. As keessa yoo bishaan jiraate ifiifillee dhugee namaa kenna. Ammas maal jaan namni ofii rafeetu ambaafillee manaama. Yoo hin rafne manaama sanuun agartu jechuudha. Kanaafuu yoo hin baranne boru biyya bulchuu hin dandeenyu. Siyaasaa jennee gaafa boru bilisoomne maaliin biyya bulchuu deemna? Siyaasaan qoftiin biyya bulchitu. Kanaafuu amantii islaamaa gad buunee hubatuun barumsa kaanis gabbuunee waa hunda keessatti number 1 taanee argamuun barbaachisaadha. Taan tarraa maahii taniin dhaan warwaadu diirraa fagaatu. Rabbiin waasata. Inshallah. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Sa'aateenya geesse. Sa'aateenya gahee asirratti xumuraa jechuun ashaaraan nu dhufte. Tamaama. Sanasir hedduu galatoomii jazakallah qabxii hedduu haasnee sagantaa dargaggootaatiin mari'annee waan irraa hafte inshallah sagantaalee fuula duraa keessatti bal'inaan inshallah dhufnee mata dureelee adda addaa jalatti akka wajjin mari'annu abdii godhanna. Anilleen dhaamsa dhumaa kaniin dargaggoota keenya qeeroo fi teenyatti dhaamachuu barbaadu. Rabbii keessan sodaadha. Fafirruu ilallaahi qara rabbii keessanii baqadhaa qara masjiidaa baqadhaa. Haalli qilleensi siyaasaa biyya keessa deemu rabbiirraa akka isin hin fageessine rabbii wajjin yoo jiraanne rabbiin illee nasrii namaa kenna. Akkuma dur gaafa gabrummaa keessa jirru masjiidatti harka ol qabnee rabbii keenya kadhachaa baane san ammallee harkaan waa barreessaa gurraan waa dhageeffachaa miilaan karaa deemaa waa daddalagachaa masjiida rabbii dheenee salaataa ibaadaa tiifachaa haqa namaaf irraa eegaa mirga keenya immoo rabbiin dirqama nurra godhe falmachuuf hanga lubbuun jirutti haa falmannuun dhaamsa guyyaa har'aati xumuraa jaanii. Xumura tokko waan dabaluu barbaadee jira. Waan tokko kana gaddisiise gizeen biyya jiru. Salaata jama'aa nama hedduun agartu. Hiriira tokko yoo mootummaan yaamee fi namni dhuunfaan tokko yaame immoo namni qeerroo fi qarreen bakka kanaa bahanii hiriira san dachiisan guutanii rabbii haa beeku duuba. Kanaafuu yaamicha namaa dura yaamicha rabbiitiif awwaanne. Yoo rabbiif awwaanne waan nuti barbaannu san rabbii nu dhageenu awwaata osoo nuti afaanii nuun gaafatin jechuudha. Kanaafuu akkuma bakka hiriiratti akkasii guunnee argamne irreedhaan moraaliin argamnutti salaata fajirii jamaa azaana sanuu kabiyyaa keenya kun azaanni mataa gubbaa nu jira. Osoo azaana argeenyu rafaadha bilisummaa barbaaduun abadan waan walitti madaalamuu miti. Kanaafuu rabbi haa sodaannu kana keessa. Maashaallah baarakallahu fiik Ustaaz Naasir sagantaa tanarraa qoodan wajjin fudhachuu keetiif hedduu isin galatoomfanna. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa warreen jalqabarraa kaatanii hanga xumura sagantaa tanaatti nu waliin turtan galatooma. Sagantaa dhuftu keessatti mata duree biraa qabannee keessummoota garagaraan akkasumas Ustaaz Naasiris yeroo irraa gara yerootitti kan wal arginee wal mari'annu ta'a. وأن دعوتني في قلتوما إسنين جتا هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي
أشبال الرجال